think yo khande butate sanali media khande butate bareedara yo khaninde binatate ammo hanga garte furmaanni arkamutti wanti godhamu maali khara facebookatin salawa sarati wayta video man tasun dandamu khara facebookatin achin wan jiru hunda gabasa komitu barde sunte achran desna achu youtube ya fi tiktok ya eddu warte following sa bolum bire jirani la alama sirati sinama hunda bire kawan tade odifan tu funa chu barbade thi wanti ifdu on dev sata kalle hin jurtu namonni garte shira khan hojjatan namonni garte akanuti haqa ummata keenyan dubbanne akanuti garte rakko magala dire dawa kan dubbanne miidhaan nama keenya raddeemtu lafa keenya raddeemtu kan dubbanne namonni waan kana hojjetan tasma abdiin murachiisu akka hin dandeenye ammallee carraa qabnu hundaan hojjennee agarsiisaa deemnaa jechuudha. Isni malee asin garte honchufame dinar harka marate ta'azi garte namni gammadoo khajira utaate abdi murachu qaba umarra egale sigale humniti gaafasan daleedes ni jirti fayyaris ni jirti beekumsinis ni jira sammunis ni jirti otun durun jira konti injire takale ni jiro konti injire platformi to kuchiniti jire to kuchisan ammo injiranis khabira heddutu jira itti hufna jechu waan bakka khale tadamni ra egale sinigala fakenya fi siyasa keessatti yeroo nani sagantaa takka dhiheessu yoo nama waa'ee dire dawaa dubbadde namoota akka waan nani Khadir Juwaar jibbu jiruutti fudhatanii garte jecha takhiisan jala mantananii nama miidhuu barbaadaniiti jira. I don't know yoo isin sirriitti hordofaa jirtanillee hin beeku ani wanti irratti xiyyeeffadhu jechuudha wanti irratti xiyyeeffadhu ganamu nama dhuunfaati miti. Hoggansi waan gaarii hoggaa hojjete yeroo jala dura irratti namni gabbee qooda kaa'uuf ana. Qaamni biraa gartee diinni Oromoo hin ta'in yoo hoggansa keenya irratti gartee kan ololo oof taate namni dura irratti asbee isaan irraa dhawu ana fakkeenyaaf odeengadduma viidiyoo xumura an hojjedhe irratti halaaltan taate waan jaarsi gartee dullachi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatiif hoteela bii kaapitaal irratti oofaa ture namni duratti asbee dhahe ana. Akkaataa namoota nuti eegaa jiru ture akka waan hin duris Khadiroo jibbinsa qabu akka uummata saniitti neebar namni khaylaal nama hin gorfatta malee sinigala alagaadhaa wajjin irratti hin duultu. Maammoo mursiin akkijee leenca khayna jeesanii jeesaree alagaatu nyaata. Saniif hoggansi keenya ni dogongora almanamaati ati si oboro hogganaa taatee dogongora uumuun keefan qabdu anilleen akkasuma. Digale hanga danda'ametti ammoo nama hin gorfatta malee diinaa wajjin irratti hin duultu tasumaa'u. Taakasiiti hojiin gartee nuti duraan hojjechaa turre ammallee dara cimtee tufti malee wanti iftuu nu deebisa takka illee hin jirtu jira keenya akkasitti hubadhaa. Carraa lafa teenyaa carraa nama keenyaa carraa magaalota keenyaa hundaa'uu namni murteeffachuu qabu namni falmachuu qabu nuyi. Aralaa wanti takkittiin gartee namni keenya beekuu qabu Finfinnee kaleessa Oromoon bahaa dhiyaa kaabaa kibbaan murruk taatee Finfinnee lafa jedhumti lafa teenyette. Ogaa waan kana dubbadhaa kan sirriitti hubadhaa. Akkasin namni dhumeetiiti Finfinnee san harka namtanya harkaa baasan. Tumsa akka gaafa Finfinnee san Oromoo walii tumsitee saniitiitu Dirree Dhawaattis barbaachisa. Sinigala tumsa akka Finfinnee irratti walii tumsinee saniitu Dirree Dhawaatiif sun barbaachisa jechuudha. Malee dirqama waa'ee Dirree Dhawaa agartee ogguma diinaa olaaf kan qofa of yaadatan taate. Takka ammoo namuma karaa bahaa kana qofa irraa kan eegan taate it's very very wrong sirriidhaa miti. Finfinnee gaafa sanii namni keenya bahaa dhihaa wanti akkasitti irratti dhumeef dirqama Finfinnee saniitiitu ooyiruu teenya takka ammoo achi keessaa ooyiruu qabna jeetii miti namni. Garuu lafti san lafa teenyaa alagaa tokko malatti nu harkaa baasee irratti keessummaa nu godhachuudhaaf irratti duulanii Oromoon kaabaa kibbaan harka alagaa sanii baasee ammallee hiree Dirree Dhawaallee kan murteessu tumsa akkasiisan jechuudha. Waliigalu jiraama sirriitti jiran akkasi. Maaliif Oromoo ulfatu tana addaan hin dhoorkine yaadiinaa ol. Adeeroo kiyya harkeetiin jira komantii ta'e. Hadaraa Dirree Dhawaa keettu harkeetiin jira komantii ta'e. Ilaa nama kana wanti wal fichisiisaa jiru takkaffaan barnoota dhabaa lammaffaan ammallee seera dhabaa sadaffaan ammallee dalagaa dhabaa. Sinigalee namni yoo dalagaa qabaate namni dura yoo barnoota qabaate achi booda yoo seerri bakka san jiraate sadaffaa irratti yoo dalagaa qabaate namni waliin gahu. Namni barnoota hin qabne immoo dalagaa qabaatus biyya seerri jiraatus waan akka seeraas hin beeku faayidaas hin beeku waan taateef miidhuma qofa wanti san mul'atu jechuudha. Xiqqaa namni jeefaadhaaf
Fakeenyaaf diinaa olii fi namni tokkos gubbaa irratti keessaa wal dubbisanii waan kan siree dhaggeeffadhaa la. Waan kan siree dhaggeeffadhaa. Aan amma nama tokko keessaan guyyaa guutuu haasawaa olee akka ammas gubbaa namni ilaalu jiru la nama 80 hanga nama 120 hanga jiru deemu jira. Nama kana homo godhuudhaaf maaliin godhaa? Qeetiin nama tokko wajjin guyyaa mari'achaa olee achirra dheeyneeti wal arrabsinaa achirra dheeyneeti wal xiqqeessinaa jeenii walii gallee asirra dhufu. Hogganaa fi inni asirra dhufnee gartee wal arrabsinu namni asirraa daawwatu kun gara nama kuma hanga kuma 4 kuma 5 ol guddata. Seegalee sanaatana jidduu ammoo deebisaan gartee ati nama saniin jettu namni san siin jedhu kunis namoota isa dhiyaatuutu jira ati nama isa dhiyaatu jira namoonni kun osoo quban qabne biyya taa'ee walirra duulaa jechuudha. Filimni kanaan dura deemaa ture hundinuu filima akkasiiti. Feeraa isinii baay'eeffadha. Yeroo namni tokko asirra taa'ee gartee kutaa tokko bakka bu'ee wal arrabsu namni san labaan guyyaa miisenjaraa wal mari'achaa oola. Isiniin gallee namni lama yookaan sadii gareen takkatas gubbaarra teessee wal arrabsitu guyyaa miisenjaraa wal mari'achaa oolteetti asirra wal arrabsiti. Afaan Oromoo abaluu fi abaluu jeesanii himuun hin danda'a. Arraata kan qabudha. Nama asirratti gartee taa'ee wal arrabsee ajandaa namaa uumee namni gartee maarreekanii tuqanii jee zarraaf jechaa ture isin himuun hin danda'a. Garuu abaluu jee dubbachuun asirratti gartee faayidaallee hin qabdu. Isin wanti hubachuu qabdan namoonni ajandaa gareegareedha ajandaa gandagandaa uumanii as gubbaa irratti dibbeetumaan kun jechuudha. Guyyaa keessaa wajjin oolan. Kana dhibbatti amanaan isin hin jeetiin. Abbuma fedhee haa ta'u namoonni kanaan durallee gartee tokko garee tokko bakka bu'ee tokko garee tokko bakka bu'ee zarraaf yoon akkas hin goone hin joosanii wallaahi wabillaahi kariim isaan guyyaa keessaan wajjin mari'achaa oolaniitiiti waa hunda qopheeffatanii akkana naanjii akkas naanjii akkasittiin si arrabsa akkanaan siin jaa arraba hunda walii barreessan olii arganiiti guyyaa asirratti ol ba'anii halkan asirratti ol ba'anii walitti oriyanii miskiinni kiyya ganaa abaluu keenyaan akkas ja'a yoon anis obboleessaan ajjeem yoon anis kaasna bira jiru akkas hin goone yoon akkas hin goonetti daaraa ol kutaa jechuudha. Isaan takkafa foloora isaanii yoo duraan foloora isaanii du'aa taate samiin tuqatan taak lammaffaa abbaa ajandaa tahan hoggaa isaan laayivii rooseen hunda namni maal jaajee hoo jee irratti asiyaa. Sinigalee ilaala magaalaa deeffatan jechuudha magaalaa harkatan jechuudha. Garuu immoo sababa isaan achirratti ajandaa feekaa san qopheeffatanii dhufanii gartee asirratti waan guyyaa wal mari'atan san waliin ja'aniif namni meeqa gartee garaa walitti badee wal miidhuu hanga sadarkaa wal ajjeesuu irra namni kan waliin gahaa jira jechuudha. Kanaaf wanti waan kana dubbaddeef gurbaa gartee maaliif ijoollee wal muuyituun addaan hin dhoorkine ka'eette sanii ijoollee wal muuyituu addaan dhoorkuun tasumaa hin danda'amu. Akkaataan addaan ijoolleen san addaan itti haftu dhageeffadhu maaltu mala ka'eette. Akkaataan namni san addaan itti hafu namni asirratti isanii nama ilaaltan kun nama kana duuba maaltu jira waan ijoollee ilaalaa deema. Amma fakkeenyaaf deengaddan dalti takka haateetitti gartee kana kara biyyaatiin galuu barbaada Oromooti yoo ittee furrii imimmaanii fincaanii wahuma mataa fi gartee garaa isaa qabdu hunda asirra ganneetee bochi. Oromoon jee gara laaftuudhaa teesseeti waan qabdu haantuuta qabu hasaree qabuu fi habashoo qabu hundi wali qabee kanneef guyyaa kanas deeteete galatoomaa Oromooti waan isin arjoomtaniin meeshaa manaatti bibbitadheetiitiin galuu hin dandeessu naan ja'an jettee mataan dhaabdee jechuun mata san hunda imimmaan namaan qisaaste yeroo namaan qisaaste qabeenya namaan qisaaste waa meeqa wal qisaaste jechuudha. Carraa san hunda kana maa uumu jireenyu namoota si jala taa'ee gartee dhugaati waan dubbatti boo'icha si boo'u. Amma yoon gubbaadhaa boo'i nama meeqaa ta'u osoo rakkoon an boo'eef san addaan hin baafanne maallaqa gartee baatii ganaa hin fudhatin anaaf kan. Jara namaan kana daawwatanii baatiin tiyyan keenya yeroo baatiin geessatti waan hin fudhadhu guutuu siifiin kan naawusiin aan jette waan hin anoo ibsan osoo addaan hin baafatin waan hin bu'aa jiruuf san hawwaata akka bu'aan jiru beeka hin barbaachisu wanti keessan namni tokko asirra dhufeetis boo'eefis ajandaa isiniif hin ta'in taakka dhageeffadha. Isinigalee asirra dhufee wal arrabseefis ajandaa isiniif hin ta'in sirriitti addaan baafachaa deema keessattuu isin silaayis gaa namni hundi hin hordofamu irra guddaan nama hordoftoota malee hordofamaadhaa miti namoota as gubbaarraa hordoftan kan addaan baafadha. Wallahi wabillahi waan isin jeetana abbaan fedhe isin joo maaliif ani TikTok irraa gartee wanti ani eegalu takka illee hin jirtu waan ta'eef dhugaa isinitti himu jiru. Warri immoo TikTok irraa bu'aa harkatoo hin fedhannu jechoota kana nama ilaa dubbatu. Maaliif jiti isaanii baa jira waan taateef. Saniif namoota as gubbaa irratti hordoftan kana hundaa'u garaarraa isin boo'inaa fustanii taakka dhageeffadha. Cal jettaniiti isin jibbina. Caaluma jaalaal numa laala adeemsuma nama sanii hordofaa namichi yoo nama faayidaa biyyaa buusu taate nama san hordofu sirriitti jajjabeessi.
Yoo ammoo namaas gubbaa taa'e hojii eeyyuu taate bakka yoo soqof alchiise taa'e tokkof saniin ala jarjartee gartee ni simbooyinii fi harkaas hin dhayinii fi sababa gartee isaaf namni wallolaniif illee tarkaanfii takka namarratti hin fudhatin namaas hin arrabsin nama sanillee ganda bakka hin buusin walii galu jira keenya akkasi isni galee